hashama arkafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee abboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoon isiniin jedha isa nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'uun isiniin jedha akkasumaanii har'a obsee maalluuf qabattee dhuftee obsee maaliif baddee eessatti baddee obseen jettanii warri nagaafattanii obseen hin bannee jira xiqqoo ishii gara baadiyyaan deddeemaa ture baadiyyaan immoo akkuma beekamu neetwoorkiin hin jiru baay'inaan hin galakkifamne jechuudha neetwoorkiin hin beektu rakkoo biyya keessa jiru kanaaf neetwoorkiin hin jiru jechuudha kanaaf immoo waayifaan immoo achitti naaf hin hojjetu kanaaf badeen isiniin jedha akkam jirtu mee fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyo warreen obseen eessatti baddee obsee maaliif baddee jettanii mee laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan na jajjabeessan isiniin jedha eebbifamaa warreen jalqabaa kaastanii amma oonaatti na jajjabeessaa na bukkee dhaabbachaa jirtan waaqayyo isinaa eebbisuu eebbifamaan isiniin jedha asumarratti immoo ani xiqqoo shiga biyyi keessa maal akka ta'e biyyaan baas maal akka ta'e yani xiqqoo shii wanti ta'eera jechuudha kanaaf amma jechuudha waan isiniin jechuu barbaade waa'ee biyya keessaarra wantoota xixiqqoo jechuudha biyya keessa yeroo jedhu biyya keessatti galtanii waan hojjettanii toon ta'in achi teessanii biyya keessatti waan gochuu qabdan innaa isa isinitti himuudhaaf yoo inni immoo dhaamsa obbolummaa isiniif himuun dhufe jechuudha kana gochuun dura immoo laayik sheer sabskiraayib godhaan isiniin jedha na jajjabeessaa jirtu na bukkee dhaabbachaa jirtu waaqayyo isinaa eebbisu akkasumaan immoo warri na jajjabeessaa hin jirre warri na bukkee dhaabbachaa hin jirre maatii naaf ta'a na jajjabeessaa haamilii naaf ta'a iddoon dogoggora qabuttis immoo obsee dogoggori kee kanaadha jedhaati na sirreessaa ani obsee hamboon jedhama laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha asumarratti gorsan ani isiniif qabu jechuudha namni namadha yaada hin karoorsa kan karoora namaa bakkee yaaddeen kan si gahu waaqayyo qofaadha eenyu keenya maal ta'in jechuudha kanaaf kana hin goone jenneen karoorsina garuu karoora sana kan nu milkeessu kan galmaan nu gahu kan itti nu guutu waaqayyo qofaadha nuyi arraba keenyaan dubbannamaa homaa gochuu hin dandeenyu dubbadhu siifan guutaa jedha ani dubbii sagalee waaqayyo isinitti lallabuu toon ta'in dhaamsa dubbii sagalee waaqayyo of keessaa qabu jajjabinni dubbii sagalee waaqayyo of keessaa qabu isiniif faanaa isinitti himaa jechuudha kanaaf obboloonni kiyya biyya gandaa keessa teessanii biyya keessatti mana ijaarrannaa lafa bitannaa waan hunda godhannee galla gara biyya keenyaa gallee jiraanna warreen jettanii waggoota hedduu biyya ambaa keessatti turtanii jechuudha akkuma kiyya biyya ambaa keessa hin hojjetinaa jechuu kiyyaa miti hojjedha hojjechuun hojjetteen jijjiiramta yoo hojjetteen kabajamta yoo qabaatteen jaalatamta yoo dhabde immoo hin jibbamta biyya keenya keessatti jechuudha kanaaf warreen akkas jettanii waggoota hedduu biyya gandaa keessa turtan mana keessan ijaartanii warri jirtan kan immoo wanti hin qabne maal maqaan isaa kaartaa bilaanii kan hin qabne biillaa ijaartanii waan barbaadaa ta'u humna biyya hambaa nan beeka akkamittiin akka hojjetamu nan beeka oqqee umaaniyyuu yaani simmintoo wayii homaa yoo ta'u bitiin lafuma baastanii lafuma manuma ciqaa yoo ijaarrattan manuma dhoqqeedhaan nassalame yoo ijaarrattan kan qabee wanti hin qabne jechuudha kan kaartaa bilaanii hin qabne achi nan qaba jettanii warri teessan obboloota kiyya isinitti himaa jechuudha koottaa gara biyya keessanii wanta sirrachuu malu sirreeffadhaa annaa kanaaf wanta sirrachuu malu koottaa sirreeffadhaa qabiyyeetti baafadhaa bara kana keessa wanti biyya kee keessa jiru eenyummaan keeyyuu sirraa molqanii kan isaanii godhachuu barbaadu eenyummaa hati qabdu sirraa molqanii kan isaanii godhachuu barbaadu kanaaf koottaatii gara biyya keessanii galaatii wanta sirreeffamuu malu sirreeffadhaa biyya ambaa keessa teessanii lafa bittanii qabiyyee hin qabu eenyuun mormuu hin dandeessu maamana waan barbaaddan qabaatiin hin beektu isinis kana kanaaf biyya kee gandaa keessa teessanii achi manan qabaa mana ijaarrachaan jiraa lafa bitadheera iddoo akkasiitiif immoo bituu fi ani immoo ganaa waggaan mana tureen galaa'ettanii warri karoorsitan obboloota koo anamma obbolummaan isinitti anamma fakkeenyaaf yeroo achi jiru na beektu jechuudha wanti lafa mana ijaaruu hin jiru lafa qaba garuu suma sodaachaa jira irratti ijaaruu jalqabuuf jechuudha maaliif hojjettanii karaa ati deemtu mulciin eeyyaman itti baafadha yoo jettiyyuu haadhoon keellee birrii irratti si gurgurata haadhoon keellee birrii irratti dabarsee si laata eenyu maan ta'in
amma muusi jaalatu amma muusi kabaju obbolaan keeyyuu karaa wacaati baasuuti dudda duubatti hin deebi'a. Maaliif yoo jettanii nuyi dhaabbannee hin ammoo dubartiidha. Dubartiin immoo jireenya ishee keessatti wantoota hedduutu jira. Gaa'ela dhaabbachuu qabdi. Kanatti hidhattu immoo maalidha? Halagaadha. Obbolaan kee immoo maal yaadu? Waan asii harkaa qabdu akka itti dhadhahattee namicha sanatti hidhattu yaadu malee akka ati waan harkaa qabdu qabattee namicha sanatti hidhattu hin barbaadan. Kanaaf obbolaa kiyya bira taa'een wanta kana sirreeffadha jettee karoorsitee jirta yoo ta'e wanti sun akka karoora siif qabatu ton ta'in akka sirkaa bittimsanii ati harka kee duwwaa namicha sanatti hidhattu barbaadu. Namni tokko immoo riyaa yoo qabaatte biyya gandaa keessa teessee hiriyaa qabaattee taanaan wanta ati yaani achi teessee hojjettu innis asii hojjete kan kee kan saas immoo kan keeti jechuudha. Garuu obbolaan kee dhiira waan akkasii waan hin yaanneef warri obsee waa meeqa maal wal keessa haasoftii yookiin immoo mudannoo kanaa qabdii jettanii na tilmaamuu dandeessu. Ani na mudateetu hin ta'in namoota mudate waan nan argeef. Ani galata Waaqayyoo waan akkasiis na mudatees hin beeku na mudatus. Akka na mudanne immoo kan sirreeffate hanaadha. Namni qaxaleen namni waa'ee isaa beeku otoo wanti kun hirra ga'iin akka wanti kun irra ga'u beekee sirreeffachuu danda'a. Ana garuu wanta akkasii narra hin geenye. Wanta obboloonni kiyya na miidhanis hin jiru. Galata Waaqayyoo. Waa'ee obboloota kiyya waan isaan naa godhan akkamittiin akkanaa qaban guyyaa viidiyoo biraatiin viidiyoo kanatti aansee viidiyoo biraa dalagee isinitti agarsiisuu danda'a. Maybe obboloonni akkasii obboloota akka kiyyaa qabdanis immoo Waaqayyoo ammallee isiniif haa eebbisin jedha. Kanaaf obsee waa meeqamaa wal keessa dubbatte naan hin jedhinaati. Wanti isiniin jechuu barbaadu. Hadaraa obboloota kiyya. Jireenyi biyya gandaa biyyuma gandaati. Anu fi kiyyaa galee miti. Anu fi kiyyaa maal argadhee yoo maal argattee obsee naan hin jedhina. Garuu biyyi gandaa gabbistee nama qalatti. Hojjedhu murteeffadhu waggaa hojjettu. Waan hojjette sana immoo seeraan qabadhu. Qabattu iyyuu eessa akka jiru maal akka jiru baruu qabda. Bara kana obboloota kiyya feekiitu baay'ata. Feekii baay'ate yeroo isin jedhu obboloonni tokko hamooliin yoo maqaa keetiin iyyuu waan tokko godhan iyyuu maqaa kiyyaa naaf godhaa yoo jetteen iyyuu maqaa keetiin itoo hin godhiin kooppii birrii 500 deemanii feekii hojjechiisanii kan keeti jedhanii irratti mallatteessanii sitti ergu. Ani namoota hedduu argeera. Waa'ee kanaa irratti deebi'een haasa'a. Kanaaf mata dureen har'a qabadhee dhufee gala waan hojjettan eenyummaa keessan yooiniin immoo yaani wanti qabiyyee lafaa fudhadha. Deebi'aa hojjedha. Qabiyyee irratti fudhadhaatii deebi'aa hojjedha kaarta bilaanii. Bakkee kaarta bilaanii ga'e yoo jiraate. Bakkee kaarta bilaanii hin geenye yoo ta'e immoo biyya geessanii waggoota hedduu wajjin hojjechuu miti murteessaan obboloota kiyya. Waggoota hedduu hojjechuu osoo hin ta'in biyya keessa geessanii kam akka hojjettanii fi dhugaadhaan hojjettaniitu sana ija keessanii yoo argitanii biyya gandaatti deebitanii tasgabbooftanii yaada tasgabbii tokkoon yaada qajeelaa tokkoon waaliif yoo hojjettan maaliif yoo hojjettanii firiisa jalqabaa argitaniitu qaba. Firiisatti teessanii amanattanii ergaa turtanii argitaniitu waan ta'eef humna godhattu, haamilee godhattu, wanti hunduu karoorsitu karoora sana immoo galamaan gaattu. Garuu achi teessanii otumaan galii waggaan dabaltu taanaan waggaan teessee sitti mul'atu maallaqni hojjettumaa sitti mul'atu ati naa godhaa jettee argatta yoo naa deebitee hoo homtuu yoo dhabame hoo maal goota gaaffiin isin gaafadha. Kanaaf waggaa dheeressuun murteessaadha. Hojjedhaa hin hojjetiin jechuudha. Maaliif namni karoora qaba. Karoora ittiin bahe sana guuttachuu qaba. Garuu waan hojjetan biyya galtanii arguu qabdu. Firiisaa ija keessaniin argitanii haamilee godhatanii eenyummaa keessan waan barbaachisu hunda sana siqii malee yoo teessan baay'ee natti tola. Kanaaf ani kanneen isiniin jedhu obboloota kiyya iddoo itti dogoggoretti dhiifama guddaa dubbiin wal keessa bubbutaa dudubbadheef immoo yaani dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Guyyaa biraa viidiyoo kanatti aansee obboloonni gaariin maal akka godhani obboloonni hamoon maal akka godhanii fi akkamittiin obboloota hamoota gara gaariitti jijjiiruu akka dandeessan akkasiin hin miine gochuu akka dandeessan
wantoota tokko tokko waan of kiyyaa raawwachaa turerraa isinii dabarsuun barbaada. Kanaaf gorsa kana immoo yoo inni immoo namni namadha. Nama ta'ee immoo namni yaada hin qabne hin jiru addunyaa kanarra. Kanaaf gorsi obseen gorsuu keetii jettanii tuffachuu otoo hin ta'in parsentii daqiiqaan 10 hamma naasa'e kana keessatti wanta si fayyadu tokko yoo keessaa fudhatte namni na hordofu keessaa namoota hordoffii kiyya hordofaa jiran keessaa nama kanaa keessaa namni tokko jecha kiyya kana fudhatee hojiirra oolcheera yoo ta'e ani gammaddu. Maaliif warreen kan dhaga'anii kun gorsuu dhuftee ishii namatu gorsaa yoo jettanis ani ofii kiyyaa of beeka isinis of beektu gorsi immoo hin tuffatamu. Maaliif yoo jettani kan isin tole keessaa fudhattu kan isin tole hin gattu jechuudha. Asaanaasa keessatti dogoggorri yoo jiraate dhiifama naa godhaan isin jedha. Iddoon dogoggorritti na sirreessa. Yoomiyyuu yoo ta'e ani dogoggora tokko viidiyoo kiyya irratti chaanaala kiyya irratti dabarsee hojjedheera yoo ta'e obsee kun akka namatti irraa deebi'u. Ani nama sirraa'uu danda'udha. Ani nama gorfamuu danda'udha. Nama jecha namaa hubatudha. Kanaaf naan jedhaan isiniin jedhaa eebbifamaa waaqayyo isinaa eebbisuu akka jarra ta'e immoo ibsaa hin qabu. Ibsaan hin jiru jechuudha. Waayifaan kiyya cufee jira. Maybe yoo viidiyoon kun kan lakkisee har'a jechuudha. Yoo ta'u baate immoo boru isin bira gahaa. Like share godhaa obboloonni kiyya. Namni tokkollee yoo irraa barate share like naa godhaan isiniin jedha. Eebbifamaa waaqayyo isinaa eebbisuu. Shalom nagaa fi ayyaanni waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu.